السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جفتوا ناقا كيسان فيا كيساني إنما بني إنما سبني إنما كفن من نتوكو وانا نبني نجر وقاربي سفون أكما يتفو في التجرى هر أكورساني سني كباديدو فيه وبلوتاكو شمرني أتي أنا أنسي نتوكو جتشودا وبلين كينا والجلا يودكني والرايو براني مال كبا والله بالله بني جرا أك إجا بني جرا والله ربينكيا نجانو حباسو ربينكيا بكما ديمتن بكما تيتن مدتي ربينكي إسن حاتيسو إسن تيسون إساما أنيو جتن قلبي تي onni teeti jechuun qalbii godhachuu onni teeti sabri horachuu obsa godhachuu wallahi lazim viidiyoon samoona tiktok irra deemaa jiru waan nama sodaachisudha jechuudha. Wanti kun waggaa meeqa dura kaayiroo keessatti taa'amee jira. Obboleen kee akkuma beektan kuni karaa billee ta'u harka namallee ta'u ijoolleen shamarranis ta'e dhiirallee waan akkanaa kanarraa of dhoogaa wallahi lazim waan akkanaa kanarraa of dhoogaa gaafa dura masri keessatti jibti keessatti waan akkasii raawwatame mubaarak musammaa fa'aa viidiyoos irraa dubbatanii jiranii jechuudha. Mucaan sun achuma achi buutee isaa dhabamtee turte jechuudha. Waggaa meeqa dura akka ta'e hin beeku waan kana dhaga'ee jira. Ammallee samoonni kana wanni deemaa jiru waan nama suukaneessu waan dubbatullee hin dandeenye ani garuu dubbadhu gorsuma isinii qaba. Gorsi ani isinii qabu obboloota koo shamarranii adaraa keessan wallahi namarraa of qabaa dhiirarraa of qabaa karabbis otoo jiru harki namaa gisee amma waa hedduu dalaga harki namaa gisee waa hedduu dalaga jechuudha. Intala gaafa dhiyoo wanta akkasii sun irratti raawwatame akkuma wanta gubbarratti argitanitti sanitti mucaan suni harka rabbiin immoo waan kana namicha sanillee godhii jedhaan namni suni intala sanitti gimina jara lamaan sanitti dalagee qaamonni jara lamaan qaame nama isa dhiirallee jechuun ilaamsha yaanni digimtiin beektan keessattuu Suudaanii keessatti digimtiin Suudaanii battuudha. Maaliif akkas ta'e? Nuti ijoollee shamarranii maaliif of hin qusanne? Shaytaan si wasa yoo ati biraa yoo ati karaa xiqqishuu si akkanatti kennite kalas inni waan san godhi jedhee si wasa. Anarra waa'ee saniitirrallee waa'ee dhimma waa'ee saniitirrallee dubbachuu otoo hin taane wallahi waan narraa dubbachuu dhufe obboleen kiyya garaana nyaattan anaaf isinillee tokkumaa kan jedhu waan sanarraa dubbachuu dhufe namarraa of qusadha dhiirarraa of qusadha abbaa manaa kee wajjin jiraadhu. Wallahi lazim waan nama sodaachisu waan hin dubbatamne waan nama suukaneessu jechuudha. Wanni sun yeroo viidiyoo agartanii yeroo namni hin boo'a maaliif hin boonne nuti maaliif hin boonne maaltu boo'icha nu dhooga maaliif boo'uu dadhabna yoo waan san gurra keetiin dhageettu maaliif boo'u yoo dhimmoontu yoo wanta sun akkasitti ija keetiin argitu maaliif boo'uu dhabdu. Wallahi hin boonna obboleeyyan kiyya. Rabbiin najaanu habaas waan hin taane nurra haa qabu. Wanni kun immoo waan fokkataadha jechuudha. Dubartiin takka immoo otoo abbaa manaa qabdu bakka biraa deemu inni guddaan salphina guddaadha. Otoo abbaa manaa kee qabdu akkamitti bakka biraa deemta? Obboleettii tiyya kamuu amantaa kamuu ta'e amantaa kamuu hordofi. Wallahi lazim waan akkanaatirraa fagaadhu. Amantaan kamuu yoo bar waan kana dalage hin jedhu. Kamuu waan kana dalage hin jedhu. Har'a immoo mucaa kana isaan lachuu kana isaan saaxilee kaleessa suni waan akkasii kan raawwate sun sababa dhimma isiin bakka biraa deemteen akkasii godhee gadhiise. Har'a immoo kunillee sababa isiin deemtee odoo ani jiru akkamitti dhiira biraa wajjin rafti kan jedhu dhaqee waan san irratti raawwate jechuudha. Waan akkasii sin irratti raawwatu waan akkanaa kan irratti raawwatamu addunyaan hundi isii haa beeku isii haa saaxilu jechuuf waan kana godhe jechuudha. Abbaan manaa isii suni
abbaan manaa isii sun gubannaa keessa kan isiin immoo isa tuffattee bakka biraa deemu sun tuffii guddaadha. Ilaalaan taanii kana dhiisoo jettis rakkoon qabu. Garuu immoo inni illee gubatee boodarra immoo akka addunyaan isii beektutti yaa obboleeyyan tiyya ijoolleen shamarranii wanna akkana wallaahi eenyumaa kuni hiriyaa kiyyaa kuni gisee amma obboleessuun sodaachisa gisee amma obboleessuun sodaachisa amma bara abbaan manaa ofiitu namni sodaachuu eegala jechuudha yeroo ammaa kana keessatti otoo mana wajjin jiraatu maanna godha jedhee yaada namni dubartii sodaachuu dandeetti maaliif giseen batee jira ijoollee sana akkuma beektan san intala sa'aan immoo waan isii dubbachuun barbaadu waa hedduu haasa'amaa jira jechuudha miidiyaa kanarratti waa hedduu dubbatamaa jira jechuudha. Kanaaf jechuudha obboleen kiyya waan kanarraa of eegaa bilisa ta'an halaalatti haasofsiise kalas itin kalaayin abbaa manaa kee mootuu Rabbiin umrii si adeemsu abbaa manaa kee wajjin jiraattu maal rakkoo qaba yoo abbaa manaa kee wajjin jiraatte ergisiin taane maal rakkoo qaba yoo biraa deemte karaa nagaatti hin mootuyyuu har'a wanni kun hoo borhoo atakkamti jiraatu borbar saba kanaan as baasuu dandeetta kabbaatee wanna kana miidiyaatti arguu dandeetta saba kanaatti nafsii kee dabarsuu dandeetta maaltu haalaa si fixachiise bakka kana hundaan si ga'e bashannanu yoo barbaadde amma isiin kun otoo abbaa manaa qabdu dhiira biraa wajjin otoo deemtu gaaf kaane namichoon nama jalatti godhu eegalee nama bituu eegalee gaaf kaane kilaasii isiin bultu keessatti dhaqqeqqetti godhe jechuudha kaameraa nama jalatti gisee namaa mootu ila obboleen kee dubartii abbaa manaa qabaattee bakka biraa deemtu dhiisati shamarran takka yeroo dhiira tokko jaallattee jetteeyyuu dhiira isaan dhiiftee bakka biraa kan deemtu ta'e si jalatti nama bita eenyutti akkaataa haasoftu takki immoo bilbila keessaniin fayyadamu bakka hin jiraa miti. Kanaafuu nuti hoo maaliif wanna kanarraa of qabuu dadhabna? Maaliif of eeggachuu dadhabna? Maaliif waan hin taane dalayna? Maaliif wanna boru gara rabbiitiif gara namaatiif hin taane maaliif dalayna? Maayoorraa deebi waan akkanaa kana yoo of jalaa balleessine dhiifama fedhii yeroo muraasatiif jecha hamilee kee guutuu bitintin guuta jireenya kee guutuu balleessita. Jireenya kee guutuu balleessita. Maaliif akkas ta'a? Obboleeyyan kiyya kan musliimaas kan kiristaanas namoota karaa kanaan otoo abbaa manaa qabdu sitti dhufu otoo mootuyyuu hiriyaa qabdu sitti dhufu ani hin barbaadu. Hiriyaa qaba inni jaalladhee qaba ila abbaa manaa qaba barmalleen yookiin inni sii qabalu sun wallaahi nasiin homa siin gootu uffanni yookiin tarii namni wayin nama sobaamti namni dubartiin tun hin sobaamti fedhii yeroo muraasatiif jettee jireenya kee guutuu daaraa taasifte akka kinu daaraa koboota biyya keenya beektu miti koboonni yoo badee yeroo akkas gisee tuulamee jedhu namoonni baadiyyaa ni beektan koboota san gisee tokko kirbiin yoo itti qabatu ta'e fakkeenya daaraa ta'a jechuudha. Dubartiin immoo waan kana dalaytu daara akkasiiti. Addunyaa akirallee hin milkooftu. Rabbiin waan kanarraa najaa nu haa baasu. Rabbiin nu haa dhiisu. Rabbiin waan akkanaa kanarraa nu haa fageessu. Rabbiin waan hin taane nurraa haa qabu. Wallaahi isinummaan gara qalbii teessan tan gara tokkotti deebisa. Ila haasofsiisanii anu haasofsiisentu haasofsiisa abbaa feete qilleensarran haasofsiisa yeroo dargaggummaa keessatti bar waan feete haasofsiifta. Namani haasofsiifta garuu janjani asiin jechuun garuu maaliif namni tokko yeroo ijoollummaa yeroo